Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jalatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoo sadarkaa idil-addunyaatti argamtu hunda keessan nageenyi kennoo waan kan onni irraa maddee iddoo isin jirtanitti isin harka qabu isin jedha. Egaa hundi keessan akkuma argaa fi akkuma dhagaa jirtan dhiigni ilmaan Oromoodhaa lafatti jigee afaan jiru. Qabsoon Oromoo daranuu tadur caalaa jabaattee sadarkaa idil-addunyaatti gurraa fi dhageettii argattee itti deemaa jirti jechuudha. Egaa mootummaan abbaa irreedhaa mootummaan sirni nafxanyaa caalu sirni minilikii caalu kanan Abiyyi Ahmadiin hoogganamu ilmaan Oromoo irratti duguggaa sanyii gochishu kanneessaa gara jabinaan fi jibbiinsaa fi tuffiidhaan guutame ilmaan Oromoo irratti raawwatu akkuma itti fufetti jira jechuudha. Egaa hundi keessan akkuma beektan yeroo ammaan kana poolisoonni mootummaa naannoo Oromiyaadhaa uummata irratti iddoo garaagaraatti dhukaasaa hin dhukaafnu ilmaan Oromoodhaa hin ajjeefnu akkuma guyyaa kaleessaa wayyaaniin dabarte boris mootummaan Abiyyi kufee mootummaa Oromootiif Oromiyaa yeroo dhaabbatu isa wajjin hojjechuudhaaf fi saba keenya tajaajiluudhaaf dhukaasa hin dhukaasnu ka jedhu iddoo garaagaraatti dhageenye turre. Abiyyi Ahmad wanni inni gochaa jiru maali? Ilmaan saboota biraatiin yookaan walitti nu buusuudhaaf ilmaan keessattuu naannoo keessattuu warroota nafxanyaa ta'an waraana makalaakayaa biyyattiitiin ilmaan Oromoodhaa kan naannoo Oromiyaa hedduu keessatti fixaa fi duguggaa sanyii irratti raawwachaa jiru waraanaan Abiyyi ajajaa jiru jechuudha. Poolisii humna addaati miti. Poolisii immoo humna addaallee nama ajjeesaa jira jechuu kiyyaa miti. Garuu irra baay'ee ka Abiyyi fayyadamaa jiru kumaandi poostii naannoo garaagaraatti ooraalii fi konkolaattota garaagaraatiin fe'ee ilmaan Oromoodhaa fixaa duguggaa sanyii irratti raawwachaa jira jechuudha. Mootummaan Abiyyi Ahmad kan kana godhuuf maaliif Oromoo torban takkatti guyyaa takkatti callisiisuu danda'a ka jedhu hayyoottan Oromoodhaa akkasumas hooggantoota jaarmoota siyaasaa Oromoo aktiivistootaa fi miseensota ilmaan Oromoo hunda bakka takkatti warra Oromoof Oromummaa sabboonummaa in cabsa daaraa godha in balleessa Oromoo waggaa 1,000 jilbiinsachiisee nafxanyaa jalatti bulcha jedhee kakachaa ture san galmaan gahuuf itti fakkaate galmaan gahuudhaaf ilmaan Oromoo hooggantoota Oromoodhaa akkuma asin dura isinitti himaa jiru ture dubbachaas ture waan kana nama dhaga'uu dhabe malee jechuudha. Kaayoon Abiyyi itti fakkaatee gorsitoota isaatii warra siikistii miidiyaarra taa'an Daani'eel Kibrat fa'aadhaan jechuudha. Hayyoota Oromoo hidhuu beektotaa fi warroota sabboontoota ilmaan Oromoo jaalatan warra gartee dhiibbaa uumuu danda'an mootummaa kanarratti yookaan afaan nafxanyaatiin tasnoo faxaarii warra jedhaman influential warroota jedhaman artistii keessa Haacaaluu nyaatan siyaasaa keessaa Jawaar Baqqalaa Garbaa warroota jarmoo hoggansa adda bilisummaa Oromoo keessa jiru warroota nama garaagaraa kana hidhuu qeerroo Oromoo magaalota irratti jiran hunda hoggansa waan beekaniif qeerroon irra galata dhabe. Qeerroon dhiiga isaa gabbaree lafee isaa gabbaree ilmaan Oromoodhaa bilisa baasee biyya Itoophiyaa bilisa baasee sirna TPLF hiddaan buqqise san bakka hadaan diinaa buqqa'etti odaa diinaa malee hadaa diinaa dhabnu jennee biyya alaa kanaatii fi biyya keessaa waliin qindaa'uun ilmaan Oromoodhaaf falmachaa turan. Har'a garuu bakkuma hadaa diinaa buqqinne sanitti hadaa akkaan badaa iddoo san dhaabne jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa qeerroon galata dhabee daagaa qeerroodhaa siidaa dhaabanii takka qeerroo dhiiga isaa gabbaree takka har'a bara wayyaaniin warra yeroo san samaataatti jedhaniini warra yeroo san dhume yaadachuudhaaf siidaa dhaaban zamana dargiis yeroo hundayyuu Mr. Mandela fa'aa ta'uuti Mahatma Gandhi fa'aa ta'uuti Martin Luther King fa'aa ta'uuti qeerroon kan qabsaa'e dimokiraasii walqixxummaa biyya san keessatti fiduu fi namuu lafa sarratti qabeenya sarratti abbaa ta'e akka jiraatuuf qeerroon lafa isaa san hunda caccabsee dhiiga isaa hunda jigse jechuudha. Qeerroon irra galata dhabee hidhamaa jira. Qeerroon irra galata dhabee reebamaa jira jechuudha. Kanaaf mootummaan nu reebaa jiru mootummaa Oromootii miti. Mootummaan nu reebaa jiru mootummaa sirna akkam badaa minilik caala badaa jaarraa 21ffaa keessa osoo minilik yeroo sanitti bara sirna minilik tuqudhee sirna yeroo san addunyaarra jirullee sirna akkasiiti sirni yeroo san addunyaarra ture sirna gartee akka garbatti nama gurguran morma walitti nama hidhanii jechuudha. Jaarraa 21ffaa kana keessa kana gochuu jechuun dhugaa dubbachuudhaaf mootummaan kun mootummaa akkaan garaa jabaatu akkaan addunyaarra hin jiru namni akka Abiyyi garaa jabaatu jaarraa 21ffaa kana keessa addunyaa kanarra hin jiru jechuudha. Kanaaf Abiyyi ammoo itti fakkaatee hayyoottan Oromoo yoo hidhe OMN yoo cufe qilleensa irraa buuse hooggantoota jarmoota siyaasaa Oromoodhaa kaan tokko keessaa qabatee garii tokko keessaa qabatee gariitti dubbii qabuudhaaf sochiin siyaasaa inni oofaa jiru argaa jira jechuudha. Du'a Haacaaluu kana ajjecha Haacaaluu kana warra Izeemaa wajjin ta'anii Izeemaan beekanii paartii Piroofeesar Biraanuu Naggaa wajjin ta'anii kan qindeessan jechuudha. Oromootti isinitti baasanii dhagaa wanta ta'e hunda isinitti muuf deema dhagaa. Burraayyuu irratti saba Gaamoo warri fixe ka Abiyyi beeku ka Lammaan beeku
kacaasan tikaatii fi Oromoo fi Oromummaa fi Oromiyaan beeytu burraayyuutti rakkoo asiin dura uumameef kan itti gaafatamu Abiyyii fi warra Izeemaa jennuun kana jechuudha. Adda durummaadhaan durriyyee magaalaa Finfinnee keessa qindeessanii burraayyuu dhaqanii akka mana namaa guban uummata keessaa filanii gosa gaamoo qofa akka ajjeesanii fi rakkoo uumamuu sadiif ammoo istaandi baay'ee ta'anii Teedii Afroo Tamaan Bayyana fa'aa miidiyaa isaatillee abbaa miidiyaa wanni hundu Oromiyaa keessa akka rakkoon uumame fakkeessanii hokkora cimaa Oromiyaa keessatti uumame jedhanii magaalaa Finfinnee keessatti hiriira bahanii daawun lammaa daawun Abiyyi jechaa turre Abiyyiin beeka jechuudha. Abiyyillee jedha lammaa qofa jettanii hin dhiisin alaabaa. Kana jechuun haala ittiin Oromiyaa keessatti rakkoo fi jeequmsi uumame tiim lammaa yookaan sabboontota ittiin dhahan keessa diizaayinii jalqaba kaatan jechuudha. Eenyuutiin Biraanuu Naggaa wajjin namni olaantummaadhaan magaalaa Finfinnee keessatti durriyyee gurmeessee rasaasa kanatti kennee rakkoon burraayyuu keessatti akka uumamtuuf ergee ture mataa isaa Biraanuu Naggaatii fi Caasaa Xiqqaa Damballaashii fi Dooktar Abiyyi waliigaltee qaban jechuudha. Lammaa haala itti kaasuu danda'an irratti kan waliigalame jechuudha. Innis tokkummaa ilmaan Oromootii fi caasaa ilmaan Oromoodhaa qabsaa'ota sabboontota Oromootiin fashalaa'e jechuudha. Pilaan A jaraa jechuudha. Pilaan B maalitti dabaran jechuudha wata hundite jechuudha. Kanaan caffee Oromiyaatti dhiibbaa geessuudhaan Abiyyi biyya bulchuu hin dandeenye Oromiyaa tasgabbeessuu hin dandeenye lammaanii kaasaa jedhee uummanni caffee Oromiyaa yeroo sanii didee ture jechuudha. Xalayaa galfadhu lammaan galfadhu jedhee ture jechuudha. Achi booda maal godhan? Lafa burraayyuu deemaa kitaaba barbaadan kitaaba Zaajak Revolution qabsaa'u butame kan jedhu deemaatti dubbisa. Ilaala xiinxalaati. Abiyyi ammallee pilaan B'n isaanii maalidha? Lafa burraayyuu jedhaati koyyee faccee lafa Oromiyaadhaa odoo beekanii takkala uumaa masaraa mootummaatti yaamanii lafa kana ixaa borganama darbi jedhanii ajaja katti kenne Abiyyi yoo diddeesi xaffara siidha siyyuu jedhanii angorraan kaataa hin buutaa achi booda likkii kee galtaa jedhee sodaachisee jechuudha. Osoo beeku jechuudha. Hixaa kana darbe jechuudha. Yoo ixaan kun darbame koyyee facceen rakkoo dhufa Abiyyi sirrii beeka. Uummanni Oromoo akka ka'u Oromiyaan akka jeeqamtu sirriitti waan beekuuf kana godha jechuudha. Kanaanis itti milkaa'uu dadhabe jechuudha. Duulli yeroo san godhamaa ture Oromiyaa yeroo san maal keessa akka turte hundi keenya akka beeknu jechuudha. Har'a ammoo tooftaadhaan sabboonummaa Oromoodhaa hin cabsa, hin laamsheessa. Itoophiyummaa leellisna jedhee ilmaan Oromoo irratti duula hamaa fi duula cimaa bifa qindaawaa ta'een gochaa jira jechuudha. Bifni kun kadeemaa jiru ammoo humnoota lama jechuudha. Humna Abiyyii fi humna warra Izeemaa jedhamu jechuudha. Warri Izeemaa har'a Hacaaluun duutti harka dhahaa jiran Jawaar hidhamuun sirriidha. Deeggaruu qabna. Mootummaa kana cinaa dhaabbachuu qabna. Tarkaanfiin mootummaa fudhachaa jiru. Hooggantoota ABO shaneedha. Kan hidhamaa jiran sirriidha jedhanii warra Abiyyi wajjin harka dhahaa jirutu jira jechuudha. Jarrituunis harka keessaa qabdi jechuudha. Kanaaf har'allee ta'e jedhanii itti yaadanii Hacaaluu qabsaa Oromoodha. Sabboonaa Oromoodha. Kan Oromummaa fi Oromiyaadhaaf of kenne. Kan jaarmaa kamiifuu dantaa hin qabne. Dantaa sabaatii fi hegeree Oromoo fi Oromummaa fi Oromiyaadhaaf kan quuqamu dhala Oromoo amma jiru keessa hangafticha nyaatanii jechuudha. Hacaaluu gaafa ajjeesan Hacaaluun gaafa du'u Oromiyaa keessatti maaltu dhalachuu danda'a ka jedhu Abiyyi sirriitti beeka. Warri Izeemaa sirriitti beeka. Bifa qindaawaa ta'e waliin godhanii dhagaa Oromoo. Yoo Hacaaluun ajjeefame Hacaaluun onnee saba Oromoo keessa waan jiruuf jeeqamiinsi ka'a. Hiriirri adda addaan bahama. Walitti bu'iinsa amantaatu uumamuu danda'a. Walitti bu'iinsa sabaatu uumamuu danda'a. Kana keessaa bu'aa siyaasaa argachuu dandeenya jedhanii lafa kaa'anii irratti yaadanii ta'e jedhanii ajjeesan Hacaaluu. Ka ajjeese Abiyyi Ahmad ajjeese jechuudha. Gaafa Abiyyi Hacaaluu ajjeesu maaltu dhalate duuba laala. Jarri jalqaba waan dhalatuu fi waan ta'uu hundayyuu responsibility namni kumni takkallee kumni shanillee akka dhumu taate warroota ija Oromoo ta'anii fi qabsaa'ota Oromoo ta'an kan hunda hidhatti darbanii Oromoon nama takka alaa kanaan qabdu, miidiyaan qabdu, hayyuun qabdu, gara deemtuun qabdu, qaroo ija lamii isaanii jaamsine, Oromiyaa jaanjossine, sabboonummaa Oromiyaa cabsine, Itoophiyummaa miliik guddoo san jaarra. Waan Oromoo ta'e hunda waan jedhee balleessine jechuudha. Kanaaf ODP balleessee bilisiginnaa kan jedhu waan fideef jechuudha. Bilisiginnaa irra qabalee keessaa hidhataa milishaa kan naannoo guutuun hoo Tigraay ta'in jechuudha. Hundi isaarra itti yaamamaa Abiyyiif malee ODP fi yookaan mootummaa naannoo Oromiyaatiif miti. Poolisiin mootummaa naannoo Oromiyaadha. Milishaan gandaadha. Hidhatan hundi poolisiin federaalaa haa ta'u kan makalaakaa hundi isaarra kan biyya san keessa jiru Abiyyiif itti yaamama jechuudha. Kanaaf Abiyyi humna qabu kan waraanaa fi milishaa Oromiyaa keessatti deengada 30 leenjisee eebbisiisan abdatee saniyyuu maal godhan? Poolisiin kun
maaliif naannoo biratti leenjii oromiyaa qofaatti maal leenjii oromiyaa ittiin cabsuuf oromoo ittiin lamsheessuuf naannoo amaratti maa poolisii kuma soddoma deebisisi dabuubii keessatti maan godhin sumaaleen affaar maan godhin naannoleen biraa maan godhin waraana poolisii kana hunda kan leenjisaniif maaliif oromummaa fi oromiyaa ittiin cabsanii jilbiinsachiisanii oromoo harka kennachiifne nafxanyaa jalatti bulchina kaayoo jedhu waan qabaniif jechuudha. Dhagaala oromoo isinitti baate. Hacalu yeroo ajjeefamu Jawaarin gaafa sidhuu danda'an Baqqalaa gaafa sidhuu danda'an hooggantoota jaarmoota adda bilisummaa oromoo gaafa sidhuu danda'an dubbii tana fuudhanii ammoo shanetu ajjeese Jawaar tarka keessaa qaba jedhanii oromoon akka gandaa walirra duuluu fi wal nyaatuuf kaanii turan hin milkaa'an. Kan ittiin milkaa'an oromoon hin bitu jechuudha. Meeshaa akkanaa oromoon bituuf qophii miti jechuudha. Dubbii arra Hacaluun ajjeese kana jaarmiyaa siyaasaa oromoo shanitti qabaa jiran argaa jirtan warri biltsiginnaatii fi warri Profeesar Biraanuu Naggaa fa'aa jechuudha. Agartanii miti hundi keessan ilmaan oromoodha kana odoo beeynu kana odoo agarru meeshaa kana bitachuu diduu qabnaa jechuudha. Qabsoon keenya amma akka ta'uu qabu oromoon ka godhuu qabu hooggantoonni jaarmoota siyaasaa oromoodha kan siyaasaadhaan hidhaman kamu hidhaa keessaa adda dureedhaan ba'uudha qabsoon jalqabaa jechuudha. Kana yeroo jennu haga isaanii dhaabanitti qofa qabsoofnaa miti. Oromoon kana booda mootummaa kana hiddaan buqqisee mootummaa isa fakkaatuu fi mootummaa oromummaaf oromiyaa fakkaatu biyya sanarratti gadhaabu ta'uu waannan dinnaan oromoof oromiyaan biyya demokiraatomte biyya of dandeette oromoon dhaabbachuuf qophiidha jechuudha. Affaar Sumaaleen abbaan fedhe federeeshinii nu wajjin jiraachuu waan danda'u jechuudha. Federeeshinii jechuudha. Maaliif naqarsa kaansarii wajjin jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Oromoon kan wareegame bara Itoophiyaa qofa bilisoomsee fi gabroomuu fi miti bara qeerroon kan dhiiga isaa gabbare. Qeerroon irra galata kadhabe kanaa bara Oromoo. Kanaafuu gochi amma deemaa jiru ta'e jedhanii Hacaaluu ajjeesan yoo Hacaaluu ajjeesne Oromiyaan ni kaati. Oromiyaa ka'uu kana keessatti ammoo girrigirre laleebaa hin machaan hattuudhaaf hin mijjata. Kana keessa ammoo Jawaar fa'aa hidhuu OMN ni hidhuu Oromoo guutuu jilbiinsachiisuudha kaa'uu jara jechuudha. Ittiin milkaa'anii jechuudha. Kanaaf Oromoon jabaatee onnatee dammaqee ka'ee jira jechuudha. Dhaloonni kun dhaloota dullaa fi qawwee fi humna waraanaatiin gabroomii miti dhaloonni amma jiru ka Oromoon ka beekuu qabdu kana jechuudha. Dhaloonni amma gochaa fi hojii qofatti warra amanu. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa warri daasbooraa keessa jirtan laala gara daasbooraa tara jechuudha. Oromoon daasbooraa keessa jirtan akkuma argaa fi biyyarraa dhagaa jirutti hayyoottan teenna akka nyaanni hin galleef gochaa jiran Baqqalaa Garbaa ilmaan isaarraa adda baafamee hidhamee jira. Nyaata akka mana fincaanii dhayina godhamaa jiran akka ifa nagarree mana dukkanaa keessatti hidhamanii jiran. Kun gocha Geetaachoo Asaffaa caala gocha kana raawwachaa jiran jechuudha. Geetaachoo Asaffaatti quba qaban malee warri gaafas hojjechaa ture. Kacaasaatti kan hoogganaa ture Abiyyi mataa isaati jechuudha. Hojii mataa isaati of jaalachiisuuf jecha waan meeqa godhee jira jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa hidhaan quraasuma gootaati quraasuma dhiiraati. Bakka Maartiin Luuter Kiing faalleen bara Mahatmaa Gaandhiin faalleen dhiibbaan meeqa irra godhame lammii isaaniitii fi uummata isaanii hidhaa gabrummaa jalaa baasanii miti. Akkasuma Nister Mandeellaa waggaa 25 hidhaa keessa ture uummata isaatiif biyya isaa bilisa baasee biyya isaa demokiraatomsee aangoo fedhinnaa isaatiin gadhiise bara aangoo manni hin gadhiisinii achi nuutaa jedhuun fedhinnaa isaatiin gadhiise jechuudha. Hayyoottan kennas hidhaa quraasumaati namni hidhaa keessatti hafuun jiru numa ba'an isaanillee garuu qabsoon Oromoo kana booda bifa kamiin deemuu qabdi ka jedhu irraa haasofna jechuudha. Qabsoon amma eegalte tun itti fufuu qabdi. Oromoon manatti galuu qabu. Abadan tokko biyyi Itoophiyaa jedhamtu addata intarneetiin banameenillee banamuu baatanillee nagaa argachuu dhabu. Sochiin dinagdee biyya san keessa godhamu dhaabbachuu. Warri daasbooraan sochii eegaltan kana jabaattanii itti fufuu qabdan jechuudha. Qabsoo amma dura godhamaa ture bara 2015 fi torbee dabre kana yeroo gamaggamnee xiinxallee keessa deemnee ilaallu ka bara durii caala addaa maaltu isa adda godhe ka jedhuuf laalla jechuudha. Bara wayyaaneen ilmaan Oromoodhaa fi qeerroo fixaa turte warri Kuweet, Kwaataar biyyoota Arabaa Eeshiyaa keessa turan haalli isaan ittiin hiriira bahuu danda'an tokko hin turre jechuudha. Amma ammoo Eeshiyaalleen warra Awurooppaatti dabalamanii hiriira isaanii bahanii sagalee dhageessisaa jiran jechuudha. Maaliif mootummoonni Arabaa biyya Arabaas mootummaa biyya kana deeggaraa jiran gargaaraa jiran. Obboleewwan keenya biyya san jiran isaan kanaaf sagalee ta'uu jechaan mootummaan sun irratti dhiibbaa gochuun maaliif borganama mootummaan kun ni bu'a yoo ka isaan gargaaranillee taate borganama walitti dhufuuf deemna jechuudha. Kanaaf wanni isa adda godhe obboleewwan keenya Saudi Arabiyaa fi biyyoota garaagaraa keessa jiran ka'uu taakka jedha. Lammaffaa daasbooraan Oromoodhaa keessattuu Awurooppaa keessa biyya Ingiliis, qeerroo Faransaay, qeerroo Jarmanii namni isin gahu hin jiru jechuudha. Hojii gootummaadhaa hojjechaa jirtan
hojii qabatamaa hojjechaa jirtan hojii onnachiisaa fi abdachiisaa fi fuulduraafis itti fufiinsa qabu dalagaa jirtanii hojjechaa jirtan jechuudha. Kanas guyyaa kaleessaa fi guyyaa dheengaddaa ijoollee Landan jira wajjin Faransaay fi ijoollee Beeljam jira wajjin garee qabna. Garee san keessattis mariin bal'aan gaggeeffamaa ture. Akka waliigalatti ammoo akka Awurooppaatti gamtaa Awurooppaa waajjira gamtaa Awurooppaa dura guyyoota 3-4 hiriira turu qindeessine hanga mootummaa Itoophiyaa irratti qoqqobbiin kaa'amu. Qoqqobbiin dinagdeetii fi qoqqobbiin siyaasaa import export biyyoonni irraa bitan hundi akkan goone nu fixaa jira duguggaa sanyii nurra raawwachaa jira. Nullee ijoolleen Oromoodhaaf gamtaa Awurooppaa fi biyya Awurooppaa keessa jiru asitti maallaqa kafalluun maallaqa isin nurraa guurtan kanaan mootummaa kana gargaaraa jettan maallaqa kennan mootummaan kun nu fixaa jira ka jiru sagalee keenya dhageessuuf deemna jechuudha. Kun injifannoo caalu jechuudha. Hayyootaan keenya gachii baanitti qoqqobbiin mootummaa kanarratti haga kaa'amutti jechuudha. Kanaaf warri akka qoosatti ilaaltan nuti itti milkoofne jirra. Bara 2017 keessa 16 keessa hiriira nu gochaa turre mootummaa TPLF ka Awurooppaa maaliif yoo ati jabaatte faranjiin si gargaarti. Yoo ati tokkummaa qabaatte faranjiin si cinaa dhaabbattee si gargaarti jechuudha. Kanaaf asin duras yeroo bifa bara wayyaanes Oromoo qeerroon biyya Awurooppaatii fi biyya Jarman biyya Faransaay Itaalii Norwee Siidun biyyoota garaagaraa keessa jirru hiriira gooneen dhiibbaan mootummaa Itoophiyaarra gahee bajata kennitu parsantii dhibbatti irraa dhaaban jechuudha. Parsantii dhibbatti yeroo irraa dhaaban mootummaan sun diinagdeedhaan kufaatii dhufa jechuudha. Achi booda qoqqobbii siyaasaatti deeman jechuudha. Yoo nu jabaanne laa jalqaba jarri maallaqa irraa dhaabaa biyyirra. Yoo achi booda akka jabaannetti deemnu taate qoqqobbii irra kaan jechuudha. Qoqqobbiin irra kaamu kun qoqqobbii walitti dhufeenyi inni biyyoota dimokiraasii wajjin qabu. Biyyoota gartee diinagdeedhaan importii ekspoortii Itoophiyaa deema buna achii bahu waan asii ergamu kana hundi Itoophiyaa abiyyirra dhaabanii jechuudha. Biyya keessaallee sochii garaagaraa akka dhaggeeffatnu taate mootummaan kun torbaan takkatti akka inni biyya nyaatu gochuu dandeenya jechuudha. Qabsoo karaa nagaa kana gaggeessuudhaaf Oromoo waan danda'u hundaan itti fufuu qaba jechuudha. Qeerroon Landan hojii gaarii hojii boonsaa hojjetan qeerroon Faransaa jechuudha. Garuu akka Awurooppaatti komii tokko qabaan akka Awurooppaatti jechuudha. Hawaasa Oromoo sagalee biraa kiyya kana biraan nagaa yoo kana nagaan ta'an jechuudha. Hawaasni Oromoo Kanadaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa waan keessan dubbadhee fixuu hin danda'u jechuudha. Guyyaa 5 guyyaa 6 guyyaa 7 jechuudha. Hojii boonsaa ol hojjettanii jirtan karaa gurguddaa cuftanii qeerroon Jarman guyyaa kaleessaa hiriira dheengadda biyya Jarmanitti ilaala. Qeerroon Jarman sa'a 3 qofa hayyamamee ture hiriirri jechuudha. Hayyama mootummaarraa. Uummanni Oromoodhaa achi wal gahee miira keessa seenuudhaan kunin boo'a. Uummanni maa boo'a jedhee poolisiin Jarman iyyuu ajaa'ibaa ture jechuudha. Uummata dallansuu fi miira keessa seena kana hubachuudhaan uummanni kun deemee karaa guddaa baaburrii fi makiinaan magaalaan daldala Jarmanii guddoo magaalaa Firaankifaart jechuun dinagdeen Jarmanii guutuun achi jechuudha. Baankiin gamtaa Awurooppaa jettaa ka Jarmanii jettaa dinagdeen guddaan magaalaa san jira jechuudha. Magaalaa guddoo tana hayyama poolisaatiin alatti karaa bakka ija ta'e cufan baaburri tokko akka sochoone konkolaataan tokko akka sochoone achi ta'an jechuudha. Poolisiin asii kaa'an kaa'an maaliif hin kaane dhumaa jirra dugga sinni nurra raawwatamaa jira namicha noobeelii fudhate noobeelii isin kennitanitti nuuf fixaa jira. Kanaafuu miidiyaan idil addunyaa yookaan Jarmanii guutuun haga dhufutti asiin kaanu ka jedhu ejjennoo qabatti qeerroon sa'aatii 3 sa'a 4 jechuudha. Qeerroo yeroo poolisiin harka deebistee duubattiitu Oromoon bakkuma takkaatti ka'ee harkaa buusaa haala turetti ture jechuudha. Akkasii karaa cufanii poolisoonni miidiyaa Jarmanii gurguddaa miidiyaa akka Spiegel, Süddeutsche maarree miidiyaa gurguddaa biyya Jarmanii TV isaa ta'uutii gaazexeen gurguddaan biyya Jarman kan waan Oromoon gabaasin hin jiru jechuudha. Zamana wayyaanee nu gabaafne takka. Dhugaa sin timaami zamana wayyaanee hin gabaafne jechuudha. Har'a qabsoon teena bifa adadaan jechuudha. Haaromaa foorahaa fooyyahaa dhufte jechuudha. Kanaafuu akkuma qeerroon sun goota jechuun nutis Beeljamiin dhayne tooftaatti sagaleen keenya addunyaarra dhagamuu danda'u warroota biyya kana keessa cunqurfamaa ta'an warra akka Kurdii fa'a achitti bahanii sagaleen isaanii bifa kamiin dhageettii argatee akkamitti dhiibbaa maal godhaniiti ka jedhus qorachaa jiran. Haalatti sagaleen keenya dhagamee mootummaa Itoophiyaarraa mallaqni dhaabatu jechuudha. Kanaaf qeerroon magaalaa Firaankifaart guyyaa kalee dheengaddaa hojii boonsaa hojjetan ijoollee qeerroon Faransaay alaabaa imbaasii akkasii buustanii alaabaa Oromootti fannistan kun injifannoodha. Akkasitti siidaa caccabsan qeerroon Landan taarika hojjetan taarika dalagan guyyaa dheengaddaas guyyoota torban darban keessa jechuudha. Kanaaf qabsoon amma eegalle kun itti fufuu qaba. Yeroo irraa yerootti jechuudha. Kanaaf biyya Jarman irra deebiidhaan gaaf guyyaa 9 hiriira jira jechuudha. Hiriira sanitti ilmaan Oromoodhaa bakka hundaa buqqaatee Jarman keessaa dhuftee irra walabuu qabna jechuudha. Hiriirri nu goonu kun ilmaan Oromoo kallattii kamitti deema ka jedhu bu'aa isaa firii isaa waan argaa jirruuf itti deemuu qabna jechuudha. Kanaafuu hiriira sanarratti guyyaa kamsaati hiriirri beekama.
hiriira kana gaaf guyyaa bal'ina tolgaruu kana guyyaa tokko iyyinee qofa galoo osoo hin taane jimaatas itti fufuu mala ka jedhu mariin gaggeeffamaa jira jechuudha. Yaadni ka'aa jira. Guyyaa jimaatas itti fufna waan ta'eef waan wayi osoo murattanii deemtanii gaarii na fakkaata akka kiyyatti tikeetti jechuudha. Kanaaf hiriirri bal'inni irratti godhamu gamtaa Awurooppaatii fi akkasumas waajjirri Yuunaayitid Neeshinii adda addaa hin jira. Wajjira bulchiinsa mootummaa Jarmanii maal Jarmanii jechuun diinagdeedhaa fi siyaasaadhaan warra Awurooppaatii keessaa hangafa taallaqiidha. Hangafa waan dha beeka. Sagaleen kenna bu'aa qabaa dhiibbaa qaba jechuudha. Kanaaf qeerroon biyya Jarman guyyaa sagalii gaaf kamisaa jechuudha magaalaa Firaankfurt irratti wal argaa kenna ta'a jechuudha. Kanaafuu hawwan namni tokko warri biyya kana turtan qeerroon bishaan qurxummii keessa baatanii dhuftan hundi keessan hafuu qabdan ka jedhu ejjennoo jabaa fi ejjennoo cimaa qabannee itti deemaa jirra jechuudha. Kana bira dabree jechuudha. Komiin Sa'aad Ismaa'il qabu guddaa fi inni tokkoffaan hawaasa Oromoo Norwee. Norwee sagalee bira nagaa. Hawaasa Oromoo Norwee. Norwee jechuun biyya Abiy Ahmadiif Peace Nobel Prize biyya kennite. Alaa galuun qabdan ture. Waajjira Noobeelii dura baatanii iyyuu qabdan ture laa. Waajjira miraadhiisa. Warra Noobeelii Abiyyi kenne miidiyaan addunyaatiif addunyaa guutuun gabaasaa jirtu. Dugugga sanyii ilmaan Oromoo irraa raawwachaa jiru. Kanaaf akkuma intaloo burmaa uummata islaamaa fitte saansuqii immoo maqaan ishee intalo sana har'a mana murtii international criminal court ICCtti yeroo hunda dhiyaate jechuudha. Zeeg Hoolaanditti jechuudha. Manni murtii guddicha addunyaa Zeegin jira Hoolaandiin. Achittis bahuu qabna ilmaan Oromoodha. Dhiibbaan warri daasbooraa godhuu danda'u kanniin jechuudha. Kana tarsiimoodhaan itti deemaa jira jechuudha. Kana ammoo irra alaatti itti deemaa jira jechuudha. Hawaasa Norwee maal eeydan? Uummanni biyya biraayyuu bahaa jiraati. Isin akkamitti agammaa hiriira bahuu dhabdan? Akkamii sagalee keessan dhageessuu dhabdan? Koree Nobel Prize qoratu kana balaaleffachuu qabdan. Suuraa jaraa guutuu qabadhaatii bahaa eegsii irra kaa'a. Suuraa warra Nobel Prize komitee Nobel Peace Prize suuraa jaraa eegsii irra keettanii isinuu diktaatara jedhaati irra barreessaa gadhiisa. Lammii kenna fixaa jira argaa jirtan. Hidhaa jira argaa jirtan. Gaazexeessitoota miidiyaa guutuu guuree hidhaa jira argaa jirtan. Kana caala maaltu jira jechuudha. Miidiyaan addunyaa guutuun Abiyyi maaliif wayyaanee caala zamana wayyaanee caala maaliif sadarkaa addunyaatti gurra argate yoo jettan taatan namni kun nama Noobeelii addunyaa hatee beeka. Hattuu Noobeeliitti namichaan kun leebaa noo. Kanaaf addunyaa guutuun wal gamaggamuu deeman jechuu kana maaliif namni bor dhufullee Noobeelii kun fudhatu taate hundi diktaatara ta'aa deemaa jira jechuudha. Intaloo sun diktaatara taate dugugga sanyii raawwatti uummata islaamaa Burma irratti Abiyyi akkasii dugugga sanyii raawwachaa jira. Kanaaf komiteemmaan Norwee sunuu qorannoodhaaf akka deemu akka qoratamu ilmaan Oromoo Awurooppaa keessa jiru dhiibbaa gochuu qabna. Komitee warra Noobeelii Piraayisii kennu kana qorannoon akka irra gaggeeffamu. Qorannoon gahaa ta'e irra gaggeeffame yoo danda'ame Abiyyiin mana murtii addunyaatti dhiyeessu. Yoo hin taane Noobeel Piraayisii illee deebise biyya san keessa akka sochii biyya takka keessa hin goone godhu Abiyyiin. Abadan Oromoo gallee hin rafnu abadan gallee rafuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf sochiin eegalamee baay'ee nama gammachiisa baay'ee gaariidha. Ilmaan Oromoo Kanadaa, Awustiraaliyaa jirtan warroota Minisootaa fa'aa keessattuu hojiin isin hojjechaa jirtanis hojii nama boonsu jechuudha. Kanaaf warri Hoolaandis hin rafina ka'a. Kara keessatti na dubbisa guruppii garaagaraatiin jechuudha. Akka Awurooppaa kophaa kophaatti hiriira bahaa jirami akka waliigalatti Biraasils waajjira gamtaa Awurooppaa waajjira Yuunaayitid Neeshin beekanii waajjirri isaanii guddaan akka Awurooppaatti jechuudha. Biraasils jira jechuudha. Waajjiroota kana lamii duratti bahuudhaan sagalee kenna haga dhagahame qoqqobbiin Abiyyi irra kaa'ame uummanni kenna hidha firii ta'utti achiin deemu qabatan. No haga Abiyyaan goo gadhiisu achiin kaa'u. Hin dhumna malee boombii aaraatiin nu fixan malee achiin kaa'u abadan kana muradhaa kana jala sarara hajamnummaan qofti haa nu fudhamu. Kana irratti hojjechaa jira dalagaa jira of qopheessaa isiniin jechuu barbaada. Inni qabxii kiyya sadaffaa maalidha? OMN Oromoo Media Network OMN akka Abiyyitti OMN sagalee irraa yoo bu'e uummanni biyya odeeffannoo argatu intarneetii cufee jira Oromoo jaanjessuu isaatti akkasatti. No OMN qilleensa irraan bu'u. Kanaaf teeknishaana OMN Faraad Abdusalaam galatoom isiin jennaan OMN International kan biyya Minisootaa jirus hojii boonsaa hojjechaa jirtan uummanni biyyaa isin caqasaa jira achirratti hayyootan garaagaraa fidaa jirtan maatii warroota hidhamanis dubbisaa jirtan qeerroowwan biyya keessaa hedduu dubbisaa jirtan kunniin taa'anii abbootiin kenna waliin kenna qeerroon biyya jirtu istaandibaayii taatee ilaalaa jirti jechuudha. Biyya keessaa oduu dhuftuun dhageettanii miti isin hanga guyyaa har'a ganama kanatti sochiin takka hin jiru Oromiyaa keessa sochiin tokko hin jiru. Abiyyi biyyi nagaa qabdu magaalaa Finfinnee qofa magaalaa
mootummaan minilik keessa jiru kasiidaan mana masaraa keessa jarrate ka abbootii isaa faarse kaarrallee dheengaddallee dhaadachaa intarviisaa dheengadda gartanii hin dhaadata bara ak waggaa dhibba arrarraa eegallee abbootiin kenna waraanni kenna jedhe bara waraanni kenna qabsoo godhuun tokkummaa biyya tanaa tursiisuudhaaf arrallee borullee wareegama barbaachisu kafale የኢትዮጵያን አንድነትና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትን እያስጠበቀ ይቀጥላል ጀለ የኦሮሞን ደም እያፈሰሰ ኦሮሞ አጀሳ ኦሮሞ ዱጉጋ ስኒ ይራራወቻ አመስ tokkummaa ኢትዮጵያ ዋይ ኢትዮጵያ ዋይ ኦሮሞ ገልቹ ዲስ ኑ ሞ ኦሮሞራ ሞቱማው ደንደ ወረጃራቹ ደንደው ፌዴሬሽን ዳን ሰምነክ ሲዳማ ወላይታ ጉራጌ ሲልጤ ማለት ሶቺና ኦሮሞን ጎዳ ጅሩ ኩን በሎታ አመጅሩ ኢትዮጵያ ከስ ጅሩፍ በየደቺሰ ጅሩ ኦሮሞን nama mirga isaatii fi mirga cunqurfamtootaatiif falmu akka ta'e hundi isaan nu wajjin hiriiruuf Affaar Sumaaleen hundu qophii hundu hojiin Abiyyi maal akka ta'e ni beeka jechuudha. Kanaaf warra uummata Tigraayillee hoo arra kan warga nu cinaa dhaabbatotaatti sagalee nu ta'u Abiyyi irratti siyaasa Abiyyi irratti dhiibbaa nu godhu taate assay sidaa mallee assay nama Abiyyi irratti dhiibbaa siyaasaa geessu kamu assay nama nu wajjin hiriira jechuudha. Qeebaluu qabna jechuudha. Kanaaf wanni guddaan malee Abiyyi aangoo irraa ka'u mootummaan naftanyaa dambu ka'u hadaan diinaa achi ka'e kun ka'uu qaba jechuudha. Hada shamaan hada ajaan kun jechuudha. Kanaaf OMN daranuu jabeessuudhaaf yoo ka qilleensa irraa bu'u taate istaandibaay miidiyaa saatalaayitiilee gargar irratti daddafee atattamatti akka ba'uu fi gargaarsi barbaachisaa ta'ee gama goofandimiitiin haa ta'uutii tumsaanis waliin qabamnee ilmaan Oromoodhaa waan barbaachisu gochuudhaaf yeroo kamuu caala ka dur caala jechuudha. Himaa ture dubbachaa ture OMN gadhaafne hayyattan jajjaboo Jawariin faacalan biyya alaa kana keessa gabbaafne hoggansa qeerroo uumne Oromiyaa wala baumte yookaan Oromiyaa bilisoomte arguudhaaf jirraa jechuudha. Oromoon manatti hin abatan no kana diitu qabna jechuudha. Kanatti aansee dhaamsi kiyya kadhumaa maalidha? Isinitti illee dheeressu Oromiyaa OBN International miidiyaan bilisiginnaa kan biyya Minisootaa jiru daaraa ta'ee jira jechuudha. Qeerroon isa daaraa gootan ilmaan Oromoo mataa ol qabachiistan. Laala akka jarri ala kana keessa waa takka hin qabaanne gochuuf tarkaanfiin culluqan isin fudhattan ilmaan Oromoodhaa mataa ol nu qabee jira. Jarri waajjira OMN seenuudhaan gaazexeessitoota Oromoo guuranii hidhan kompiitaroota fudhatan meeshaa guutuu fudhatan. Ahaa Abiyyi leebaa miti hattuun tokkoffaan Abiyyi jechuudha. Innaa taphaxaqaymas deebii madaalawaa ta'e deebistan. Amma bar biyyi Ameerikaatii fi Raashaan bakka tokko tokko waan dhaban jechuudha. Atsafaa jedhama bara. Tarkaanfii madaalawaa ta'e tokko tokko irraa waa balleesse tarkaanfii madaalawaa ta'e in fudhatan jechuudha. Gama miidiyaatiin waan jiru kun gama siyaasaatiin miti. Gama miidiyaatiin OMN biyyaa jarri cufan nuti asii daaraa goonee jirraa jechuudha. Qeerroo Minisootaa gootonni Minisootaa jirtan waan gaarii hojjettan waan gaarii jirtan jechuudha. Sagalee boqqolloo baga daaraa isa gootanii jechuudha. Uummanni Oromoo kana dhaga'uufis bakka qabu jechuudha. Kun tarkaanfii guddaadha jechuudha. Uummata Oromootti hamilee horuudha jechuudha. Kanaaf uummanni kenna ammas daranuu dammaqnee tokkummaadhaan ka'uu qabna jechuudha. Yeroo kana isiniin jedhu maal jechuu barbaadeeti. Tokko qeerroon gurmoofte jirti. Qeerroon jaaramte jirti. Oromoon hoggansi Oromoodhaa hafuura Oromummaati beeka. Hoggansi qabsoo Oromoo hogganaa jiru ammas duris hafuura isa manfas isa jedhanii gargarte hafuura Oromummaatu biyya alaa kana keessa socho'aa jiru biyya keessaa qeerroon akka socho'aa jiru bakka hunda bifa qindaawaa ta'een Oromoon maal godhuu qaba akkamitti deema ka jedhu uummanni Oromootiif qeerroon guututti beeka jechuudha. Eessatti yoom maal akkamitti akka ka jedhu kana namni itti himu jiru hundi isaa sirriitti qaqqabee beeka jechuudha. Maaliif dhaloonni amma jiru kun dhaloota qabsoo keessa dhalate. Waggoota 4 darban yuunivarsiitii qabsoo waggaa 4 waggaa 5 baratee jira. Beeka wanni isin miidiyaarraa argitan iskeelin adda dhageettuun ittaan abdaa adda dhageettuun hayyuuwwan garaagaraa xiinxaltoota siyaasaa warra hubannoo qaban kana haga dhageettu nama bar yuunivarsiitii maseenee barate jechuudha. Isaanirraa qayyabachaa isaanirraa hubachaa ati duuba isaan caalta jechuudha. Sigalee kanaaf sochii akkanaa kana itti fufuu qabnaa qeerroo magaalaa jirtu jaaramanii jiran. Kanaaf waan gootan dhaamsan isinii dhaamu tokko maali? Oromoo biyya Kanaadaa jirtan, Awustiraaliyaa, biyya Awurooppaa fi biyyoota Arabaa jirtan. Qeerroota ta'in magaalaa isaan jiranitti akka maallaqa walii qaba maal godhuu akka qabdan isinuun beektan. Ijoolleedhaa waan meeshaa barbaachisu meeshaa xixiqqaas haa ta'uuti bitaa hidhachiisaa ijoollee dhumate
gaaf jarri hidhatan warroota ganda keessa deemee nama basaasu warroota abiyyiif gurra ta'ee deemu kana ijoolleen mootora akka xiyyiitii hootu jira akka xiyyiitiitti mootora akkana hootu jira mootorri magaalota hedduu keessa jira yeroo ammaan kana jechuudha. Kanaafuu ijoolleen waan tokko tokko nu godhaa nuti tarkaanfii barbaachisaa fi cululuqaa ta'e fudhannaa jechaa jiran. Kanaafuu qabsoon teenna qabsoo magaalaa dhukkeetti kaafuu qabna jechuudha. Maaliif magaalaa keessa magaalaa qabannee warroota abiyyiif gurra ta'an yookaan ammoo tinuu ummata keenya irratti dhiibbaa godhanii ummata keenya hidhaa fi kijiban jiraatan xap achi booda nagaa argatti jechuudha. Yoo tokko achitti kan ta'e kun illee jiraachuuf jecha mootummaa kana gabrummaa dhiisee qabsoo uummatatti makama jechuudha. Dhiibbaa akkasii kana godhuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf abiyyi hin kufa abiyyi kufee jira. Abiyyi kana booda isa wajjin nageenyi hin jiru. Itoophiyaan nagaa argatte Jawaar faallee noo bahan bara Jawaarii fi Baqqalaan Faalaa baanii adabatee nyaataan jedhe afaan jara cufatanii nuti akkamitti akka qabsoo gaggeessinuu fi maal gochuu akka qabnu biyya alaatti biyya keessaa bifa qindaawaa ta'een itti imallaa itti deemna. Kanaafuu sochii amma eegalle kana itti fufuu qabna. Sagalee keenya addunyaarra dhagahamaa jira zamana wayyaanee hin dhagahamne takka akkanatti. Kun injifannoo caalu guyyoota 3 4 darban sochiin gaggeeffame sochii waggaa tokko caalu gaggeessine jechuudha. Kana beekaa hubadhaa. Abiyyi itti fakkaatetti mul'ata miti. Abiyyi Ahmad akka gaadaabitti yoo Oromoon lafarra rakkiste mataa keessa isa qoophaa dhiigaa goone Abiyyi yoo gartee nama kolfaa ta'ee hin ajjeefamin nu Oromoo dhugatti nu dhalche. Kanaaf waadaa wal seenna galatoomaa ulfaadhaa wayya manaa jiraadha. Gama keessaatiin wal bareedha wasaappii jaaradha biyyoota jirtan midilistii biyyoota jirtan hunda keessatti wal jaaraa dinagdeedhaan qabsoo deeggaruu qabna amma qabsoon dinagdeen deeggaramtu qeerrota magaalaati. Waa bibbita wanti xiqqoo mudhiitti hidhatanii deemantan bibbitaa fi isii kana bibbitaa bakka hundatti tarkaanfii akka isaan fudhatan godha. Kana isin jechuu barbaada. Kana irraa duubatti hin deemnu jechuudha. Akkasii galatooma ulfaadhaa wayyamaa odeeffannoowwan jiran gaa odeeffannoowwan hedduutu jira. Odeeffannoo isii gama OMN nis hordofaa jirtanii nutis maal godhuu qabdan maal gochuu qabna kan jedhu irrattis marii bal'aa gaggeessinaa galatooma ulfaadhaa wayyamaa yaa jiraadhaa isin jechuu barbaada ilmaan Oromoo.